Maanta nagaruu dhaamsinni nan gartee miinna sirriitti illee dhaammachuu barbaadu dhiifamaa obboleessa kiyya dhiifamu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota kennaa tuub hundi keessanuu salaamanni kiyya kan jaalalaa kan inni irraa ka'e lagaaf gaara qaxxaamuree tokko tokko keessatti isin haa ga'uu isin jechaadha. Warri ooltan akkam ooltan, warri bultan akkam bultan, kan dhiiraa kan dhalaa kan xiqqaa kan guddaa hundi keessanuu maaliif dhiyeenya kanaanillee sooshaal miidiyaa irraa badeetiin ture maaliif sababa irratti badees kaate hangi tokko quba qabdan jeetii yaada maaliif sababa Nasruun poolisiidhaan na barbaadu jira poolisiidhaan hedduu takka na barbaadu jira eega guyyaa poolisii nuuf fidee bakka naafi Kadir Alii qabnee jirruun irraa poolisiidhaan achirraa ari'amne booda akkaan jiru qofa fiidiyoo tokko qofaan mareessanii asii maaliif eegaan Nasru yookiin Alii irraa waan takka tan isaanillee na godhan jee yaadus hin qabu sodaa isaaniitillee hin qabu har'aas boruus garuu isaan akkanumaa wajjin eegaan alilleen kaate dubbii isaanii irra jibbee ifirraa dhiisallee babbarakachuu jiranii haa ta'u haa babbarakatanilleedha. Ani ammoo jalqabarraa namni iccitiiti guutuu baasee akkaananii hijaati yookaan waan namni kun na godhe kafalachuu hin dandeenye nama na godhu jiru jira. Ani inshaallah fuula dura fuulleen tiyya tarkaanfiin tiyya nama gartee akka nama na wajjin jiru fakkaachaadha isaanii wajjin jiraachaadha icciti tiyya baasaa jiru hanqaan qoradhee irra ga'utti naaf isaa wanni waliin dhufeetiin jirtu isaan isaa uffatanii waan itti jedhan haa uffatanii sanirraa ammoo dhiira eega taate dhiirti mootummaadhaan waliin barbaaddu ani takkaa isaan mootummaan illee barbaadee hin beeku hanga poolisa nuuf fidee bakka jirru irraa ari'amnee ilaa guyyaa meeqaa caljeetiin taa'u jiraanis alhamdulillah yaa rabbiin harkaa na baase maaliif haa dandeettii qabu isa waan ta'eef rabbiin harkaa na baase sila akka isaaniitiin na hidhuu yaalaniitti turanii yoo rabbi nama hidhe malee ilmi namaa namallee hidhuu hin danda'u. Ani Alii akka nama tokkotti isa duraan jibbee gadiin dhiisaa jedhe. Ani Alii illee humnaan narraa furanne michiyyoo isaallee humnaan hin galfanne. Alilleen akkasuma waan takka tana miidhe hin qabu. Egaa guyyaa tokkichaa poolisa achitti nuuf fide san malee sanuu kaate poolisiin illee kaate waa nu agartee nu qabne baafanne harkaa. Baane amma immoo namni waan kana hunda godhaa jiru isaa miti. Aliidhaa miti. Nasruudhaa miti. Waa jarsanii miti. Nama na fakkaachaadhaa icciti tiyya baasaa jiruu jira. Nama kana ammoo hanqaan nama icciti tiyya baasu kana irra gahutti tiyyaa bitaa isaanii dhaabbattee jirti. Isaanii wajjin illee yaa'ii godhullee hin barbaadu. Ganaallee ani dhiiseetiin jira isaan. Akkasuma isaanillee akka na dhiisanii dhaamsa dabarfachuun barbaada. Maaliif hanguma tanaan duraatu haala irra jirra. Dalagaa wal godhannee dalagaa wal dhorkinee waan hin taane hojjechaa jirra. Suni anaafillee miidhaa ta'uu jirti isaaniifillee akkasuma miidhaadha. Jeetii yaada garuu haati isaan yoo hojii godhatanillee isaantu beeka ammallee yoo fedhan haa godhatanii ani waan takka nan godhan waan gartee rabbiin naman godhe ilmi namaa naman godhu waan takka nan godhan saniifuu har'aas boruus an namni iccitii tiyya baasee lafa tana hundaan nagahee hangaan baqadhee bakka meeqallee deemuun nagahee alhamdulillah egaa kun har'allee deebi'ee manuma kiyyaan jira jireenya kaate har'as akkasumatti jijjiiraas jira maaliif bakka takka taa'uudhaaf kaate dhiirti dhiirummaa qabaattee harkaan barbaaddee silaa gartee nama gaafattu
jiraatte hin babbaqadhu ture. Maaliif mootummaan biyya tana seerri hin jiru waan ta'eef biyyattii biyya waraanaan bultu. Biyya waraanaan bultu kana keessatti yooniin kan taa'ee qabamu taate namni duudhaan malaa jechuudhaaf malee sodaa isaaniitiif illee fi miti. Ammoo namni iccitii baasee akkaan hangartee qabamuuf yaalii na godhu jiru. Jaartii Kadiir malee namni tokko hin jiru. Jaartiin Kadiir anoo osoo hin ta'in jaarsuma isiisaniifuu abbaa ilmoo isiisaniifuu waan yaanne. Anarraan tana Kadiiriitti naaf obboleessa isinillee akkasuma dumaashii tiyya jaartii obboleessa kiyyaati. Jechaadhaaf malee silaa arraan tana waan hin godhu numaan beeka. Haa ta'u wallaala kun wallaalee siitiitti kan hunda goosisa. Akkuma gartee silaa gaafa Kadiir qabamu san jaartiin gola aartii Oromoodha. Maaliif akka gartee isiin nu dura dhaabbattee alii hin miidhinaa jettee loltu sanitti Kadiir kun ilma Oromooti hin miidhinaa jettee maaliif hin lolin isin? Isin hanga yaalii nu jalaa ibsuma kanaafuu baasuudhaatti yaaluu turte. San bira kuttee ani qabxii meeqaan itti qabeessi taakka lama jeetanii himuu danda'u. Qabxii meeqaan itti qabaa? Takkaffaa gaafa duraa ilmoon fuudhamtee harka jirtu irraa kaasee ilmoo sanis Kadiirii fi kanneen obboleeyyanii Kadiir harka keessaa qabaa jettee namni jaarsuma isiisanuu qabsiisee akkana suruun tumu godhe akkasii miidhu godhe isiidha. Arraas deebi'ee namni akka kennaan qabamuuf bakkaan hin jiru. Isaan kanaaf himee Nasiruun achitti waraana fudhatee nutti dhufe isii malee hin jiru. Bakka san ilmi namaa tokkollee hin beeku yoo isii taate malee. Garuu saba dumaashummaatii fi jaartii obboleessaati jechaadhaan fidhiisuu hiyyaatu kalaqa ta'e ammoo fuula dura isiillee gaati dhaqee waan irraa agartee haasoo kana kaaftee oofaa jirtu nin gaafadha. Fuuluma keessan duratti kana namni hin beeknee numa beeka. Ijoolleen xiqqisheen hin yaadnee numa beekti. Maaliif isumaatiitti bakkaan hin jiru beeka malee namni biraa tokkollee kan dhufee waan kana godhellee hin jiru. Nasiruun hin beeku bakka sanii. Garuu alhamdulillah akkasuma keessattuu hafnee jirra lubbuudhaanii shukrii galanni isaa qabu rabbi. Isiin ammoo akka silaa yaada isiidhaa nu miidhuu gartee anillee gartee yoo gartee kana miidhuudhaaf ka yaaddu ta'e jaarsi isiidhaa sanoo abbaa ilmooti. Isa hoo maaliif miidhuudhaaf itti yaaddi? Kun waan nama dhibu baay'ee takka nama dhibdi hedduu nama ajaa'ibsiifti. Gochi isiidhaa kun gocha addaati. Waa beekumsaan dalagu jiraattee fi wallaalaan akkana goote Allahu aalam kaasan isumaa fi rabbi beeka. Namni yaadu silaa kana hunda hin godhu. Kana hunda hin godhu dhiigni jaarsa isii sun jalqaba irratti isin hadochine jaartiin takka jaartiin jaarsaaf hadooddii hin qabne waan jaarti jaanillee hin qabdu. Sankaa inshaallaati fuula dura anis galeetiin jira alhamdulillahi ammaa yeroo amma jirtana mana kiyyattiin argama. Isii birallee dhaqee waan kanaan isii gahe gaafachuuf hin ta'a. Gaafachuuf hin ta'a. Garuu yoo haala kanaan katti fuftu taate anee fi isinillee waliin beeknu jaarsa isiitillee waliin beeknu yoo waan kana dhiiftee irraas deebuu baatte rakkoo biraa guddoodhaan dhufuu ta'a anaa fi isii jidduu fi jaarsa isii sanillee jidduu. Ani obbolummaa xiyyaa fi isaatiif jechaan gaafa inni qabamee akkasitti mana suutti alzabamu sanii ilmoon oblee jirtullee galchee isa bakka sanii baase. Silaarraan tana nama yaadu taate nagalateeffachuu qabdi malee deemtee alagaadhaan nu barbaaddee akka nuti miidhamu akka kennaan hidhaa seenuuf itti yaaduun qabdu. Haa ta'u
baga waan san hundaa'u goote ammaan tana garuu dhaamsinni nan gartee meena sirriitti illee dhaammachuu barbaadu dhiifamaa obboleessa kiyya dhiifamu khalaas addaan fixannee jirra atillee miciyyoon teessii galtee jirti akkaan ta'us akka malee ta'us alillee gadhiisuu baaddu alillee bifuma beektu saniin illee taatu baafattee jirta kana caalaa gartee wanni waliin nu hafin jirtu an sirra nama qubana laataa jiruutitu na aarsu jira saniifuu gabanumaan dhiifamaa sin jechuun barbaada siifi uummata oromootiin illee taakanaati oromootiyya viidiyoo tana akkuma daawwattaniin laayik sheer godhaadhaati ani waan tanaan dura darbe hunda dhiifamaan isiniin jechuu barbaade isinillee ani hedduu takka isinilleen natti aaraa turtanii maaliif kaatii waan kana guutuu hojjechaa ture isinilleen hin beeytan warri beekullee numa jira garuu waliif hubachuun irra caalatti barbaachisaadha na fakkaatti kana viidiyoo tana agartee akka jala seentanii laayik sheer gootanii gola aartiitii fi aniidhaa fi hunda isaanii biraan akkana geessanii barbaada uummata oromoo bal'aa biraan illee akkana geessanii barbaada ani kana booda dhiiseetiin jira namni ammoo ani akka nama tokkotti akka kennaadhaatti namni tarkaanfii fuula duraa irratti tarkaanfii fudhachuuf taa'u inshaallah naayilii jaartii Kadiir isii qofa yoo isiin tahin namni bakka nan jiru beekee waan kana guutuu godhu ni jira jetta kallee yaadu sun sanii hanqanumaan isiniif dhaammachuudhaaf as bahee hanqaan ammoo viidiyoo biraa qabadee dhufutti nagaan naa turaan isin jechuu barbaade oromootiyya galatooma.